Forex trading. 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 Dargaggeessi tokko hiyyummaa keessa jiraatus abjuu guddaa qaba. Guyyaa tokko hiyyummaa keessa bahuudhaaf hawwa. Wantoota hedduu yaala osoo milkaa'in afaa abdii kutataa ni bu'as. Sanaan booda garuu forex trading jalqaba. Yeroo xiqqoo keessattis hiyyummaa keessa ba'aa. Dubaay deemee hoteela qaalii keessa jiraata. Konkolaataa ammayyaa jijjiiree oofaa. Irribaa ka'ee qarshii oomisha. Qarshii xiqqoo dachaa 30 fi 40 salphaatti guddisaa. Kophee miila isaa irratti godhatuuf qarshii miliyoona 5 baasa. Kilaboota keessatti dubartoota miidhagoo wajjin doolaara bittinneessaa oola. Qabeenya isaa hunda viidiyoodhaan waraabee sooshaal miidiyaatti poost godha. Seenaan kun namoota ani tireedariidha jedhanii miidiyaa hawaasaa irratti nutti of mul'isaa oolan hundaatidha. Viidiyoo kanaan dhugaa eenyu isinitti nimne waa'ee tireedingii, waa'ee fooreskii, waa'ee tireedingii dhugaa eenyu isinitti nimne isinitti hima jechuudha. Tireedaroonni akkamitti akka birrii meeq godhan, akkamitti akka nama atan, waan sobaa akkamitti akka mul'isan isinitti himaa. Viidiyoo kana aga dhumaatti ilaalaatii yaada keessan kooment boks irratti naa barreessaa. Gaafa isaan miidiyaa hawaasaa irratti makiina akkasii oofaa jireenya qaalii jiraachaa viidiyoo poost godhanii nutis biyya foon nyaachuun birqii ta'e keessa teenye jireenya isaanii kan hawwina jechuudha. Akkaataa isaan yeroo gabaabaa keessatti hiyyummaa keessaatti ba'an beekuuf hawwina. Isaanis maal jedhu qabeenya kana horachuuf beekumsaa fi tarreetii duwwaa qabaachuun gaadhaan hin jiru. Abjuu akka fiilmiitti qophaa'e nuuf dhiyaatu kana nus akka isaan ta'uu yaalla. Garuu hin ta'u. Sababiin isaas wanta qophaa'e nuuf dhiyaatu kuni sobadha waan ta'eefidha. Fooreskii dureessa taane jedhanii lallabanis milkaa'inni isaanii fooreskii wajjin walitti dhufeenya akka hin qabne yoon isinitti hime na amantu. Fooreskii jechuun maal jechuudha mee? Fooreskii jechuun foreign exchange jechuudha. Jijjiirama maallaqaa biyyootaa fi qabeenya akka warqee gidduu jirudha. Yeroo baay'ee mootummootaa fi dhaabbilee gurguddaatu irratti hirmaata. Gabaa kana keessa maallaqa tiriliyoonaan lakkaa'amantu socho'aa oola. Isinis akka dhuunfaatti yommuu hirmaattan tireedarii jedhamtu. Fakkeenyaaf warqeen gatiin isaa ni dabala jettanii tilmaamtanii qarshii keessan yoo qabsiistan yoo dabalee bu'aa argattu, yoo hir'ate garuu inni kasaartu jechuun qumaara irraa kan adda isa godhu waggoota hedduudhaaf muuxannoo horachuun tilmaama keessan xiqqoo fooyyessuu dandeessu. Garuu gabaan kun waraanaa fi dhibeedhaan sekoondii keessatti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Maaliif tireedaroonni baay'een Dubaay deemu? Maaliif Itoophiyaa keessaa ba'anii tireedaroonni baay'een Dubaay deemu? Osoo hojiin kun intarneetii fi laaptooppii duwwaa barbaada ta'ee maaliif maatii irraa adda ba'anii Dubaay deemu? Tokkoffaa namoonni kanaan dura gowwoomsaadhaan yookiin immoo ogummaata badaadhaan beekaman baay'een isaanii Dubaay jiru waan ta'eefidha. Gaafa asii baatanii Dubaay deemtanii namoota baay'ee addunyaa garaagaraa irraa, Chaayinaa irraa, Ameerikaa irraa iddoo garaagaraatti dhufanii Dubaay jiru. Namoonni kanaan dura gowwoomsaa fi ogummaata badaadhaan beekaman baay'een isaanii Dubaay jiru waan ta'eef jara wajjin wal baranii ogummaata badaatii hojjechuudhaaf isaaniif mijata waan ta'eef Itoophiyaa irraa ba'anii gara Dubaay deemu jechuudha. Lammaffaa Dubaay keessatti galii dhuunfaa irratti gibirri hin jiru. Dubaay keessatti forex trading irratti galii firii galii dhuunfaa irratti gibirri hin jiru waan ta'eef yeroo baay'ee gara sana deemu jechuudha. Sadaffaa biyya sana keessatti isaan qabanii gaafachuun ulfaataadha. Fakkeenyaaf tireedarii wayii Dubaay taa'ee Itoophiyaa irraa qarshii fudhatee fakkeenyaaf koorsii gurguree maal jedhee qarshii fudhatee achuma yoo badee biyya sanatti isaan qabanii gaafachuun ulfaataadha yookiin immoo reerii waan ta'eef jechuudha. Badii dalaganii namoota saamanii achitti baqachuun salphaadha waan ta'eefidha. Arfaffaa Dubaay keessatti doolaar xiqqoodhaan konkolaataa qaalii kireeffatanii dureessa fakkaatanii jiraachuu dandeessu. Fakkeenyaaf doolaar 200 doolaar 100 konkolaataa qaalii kireeffatanii dureessa fakkaatanii guyyaa guutuu viidiyoo rikaardii gochaa ooluu dandeessu jechuudha. Akkasumallee helikooптera kireeffatanii viidiyoo waraabuun namoota amansiisuuf isaan gargaara jechuudha. Itoophiyaa keessaa ba'anii namoonni Dubaay deemanii yeroo baay'ee viidiyoo waraabanii qarshii makana hojjedhee qarshii makana gadhee jedhan baay'een isaanii akkaawuntii diimoo yookiin immoo akkaawuntii maallaqa dhugaa hin taane bu'aa guddaa akka waan argataniif fakkeessuudhaan suuraa fi viidiyoo waraabuun sooshaal miidiyaa irratti poost godhu jechuudha. Garuu akkaawuntiin sun akkaawuntii diimoodha jechuudha. Akkaawuntii feekii akkaawuntii dhugaa hin taaneen namoota harkisuudhaaf namoonni akka isaan
galmaan namoonni akka isaan gara sanatti dhufan biriira nyaachuudhaaf sana godhu jechuudha. Koorsii tokkoof qarshii 1000 lakkaa'amuun namoota gurguru jechuudha. Fakkeenyaaf Abii Marshaal kan jedhamu yeroo darbee CF irratti dhiyaatee koorsii kamiyyuu firiin kenna jedhee ture kun soba jechuudha. So milkaa'inni isaanii maallaqa namoota irraa sassaaban malee foolooskii miti jechuudha. Yeroo baay'ee immoo nagartu yoo ta'e viidiyoo irratti dhaabbata kana qarshii galchaa jiru. So isin yommuu karaa liinkii sanaa qarshii investi gootanii kisaartan isaan garuu koomishinii argatu jechuudha. So forex tradingiin akka isin yaaddanitti bakka maallaqni itti oomishamu miti. Okay? Namoota 100 waa'ee sana beekan keessaa namoonni 96 inni kasaaru jechuudha. Namoonni miidiyaa irratti qabeenya isaanii nutti agarsiisan kun galiin isaanii kan argatan forex irraa osoo hin taane nu guyyoomsuudhaan maallaqa nu kafalchiisuudhaan galii gubbaa argatu jechuudha baay'een isaanii. So wanti beekamaa ta'e osoo dhuguma forexiidhaan maallaqni oomishamaa ta'e maaliif qarshii ilma hiyyeessaa irraa guuru? Okay? Koorsii jedhanii dubbiin kun abjuu sobaatidha. Okay? So namoonni kunneen like ofii isaaniitiif ofii isaanii gargaaraa jiru malee, okay? Ofii isaanii of sooromsaa jiru malee uummata kana sobaa jiru jechuudha guys. Okay? So namoota kan irraa of eeggadhaa guys. Jireenya keessa qaxxaamuraa fi carraa waan jedhamu hin jiru guys. Okay? Carraa fi qaxxaamura yeroo baay'ee kisaarradha guys. So namoonni kunneen social media irratti ba'anii kan dutaniif namoota amansiisuun qarshii namoota irraa guuruuf jechuudha. Akkasumallee namoonni karaa liinkii sana gaafa galmaa'anii dhaabbanni suni qarshii yookiin immoo koomishinii kennaa waan ta'eef, okay? Koomishinii guddaa kennaa waan ta'eef, koomishinii guddaa kaffalaa waan ta'eef, kanaaf please kisaararraa of eegaa.